ليه الشمار كفون داوتو تافي كبجمتو تلي ساملونا فاميلي تشتونا كيساني أنا سنجا بودي بلا تواقيو تانا لكنا فارور تاتا سبسكرايب gochuun maatii keenyatti makamaa isiniin jenna daawwattoota keenya shaaworii galuutti jira kun akkuma argitan hospitaala deemuufani garuu dhugaa laayikii naa tuqa maal isin garuu dhugaa dadhabdaniin beektanii laayikii naa gochuu diddanii jirtu laayikii fin bo'aa jiraanii eeyyeen laayikii fin bo'aa jira laayikii naa tuqa shaantaa kootti mi'a naqachuutti jira muluna fiqqettay naa dawwal mule hello mule ni tokkitu dude bajaajii waamuutti jira hospitaala deemuufani daawwattoota keenya akkuma argitan kana uffata naqachuufani bijaamaadha kuni bijaamaadha kan barbaachisu jechuudha uffata nama barbaachisu nan naqadha jechuudha waaqayyo si haa gargaaru si haa milkeessu dawus yoo ta'e jedhaatiin eebbisaa siniin jedha waaqayyo hundumaafuu beekaadha kanammoo jalattan uffadha surreedha waan nama barbaachisu nan naqadha jechuudha shaarbis mataatti hidhachuun oolu daawwattoota keenya akkasii waaqayyo si haa milkeessu milkaa'ii jedhamu nunan baajaaji fudhata ta'e hin beekani biftuunis lafaan adeemti barumsa dhiistee jirti har'a mulee qoy ganaadha kun odgachaan jiraati nama garramu qoy ka'aan jira kuno muleen bajaajii fidedhuudhaaf deeme jechuudha yabbaa annaa hospitaala guddaadha hospitaala baranas nagarsiisee achi deemna biiftuun kun barumsaaftee biiftu asin baatu viidiyootti akkana biiftutti hospitaala guddaadha yaa waaqayyo si haa gargaaru jedhaatiin eebbisaa daawwattoota koo amma shaaworii galeen dhiqadheen deemaa jechuudha biiftuunis barumsa dhiisteerra nafaana deemuudhaaf fi dhiifte jechuudha kanaaf jechuudha kana uffata gadi jijjiskeera ganaanii sisirreeffadha jechuudha ganaa sisirrata uffanni koo akka jirutti jechuudha akka jirutti wantidha jechuudha bijaamota zimmi ani gagadhiifamoo na barbaachisu jechuudha zimmi ani kan gagadhiifamanii jechuudha kunoo waan akkana tokko sakkana akkanaan fudhadhee dhaqachuudha kan daa'imaa maaloo dhugaa waaqayyo si haa gargaaru milkaa'ii gammachuudhaan deebi'ii naan jedha daawwattoota koo laayikii naa tuqaa garuu laayikii naa tuqaa gaama gaaya seenee shaaworii koo fudheen baa jechuudha bijaamota ishii miniin kuni ganaadha kan uffatamtu jechuudha xixiqqoo kun ishiin har'an uffatamtu ishee akkana innaa leexaa keenya uffadha innaa sana uffata bachuudha yaa waaqa koo hojjechuun fala ta'e ka gadi jechuun fala ta'e jechuudha fooxaashiin kun na barbaachisti mitiire fooxaashiin kun nama barbaachisti hin miiccine garuu hin miiccine
miccamaadha natti fakkaate malee ataa'us yoo ishee kana foxoolee ishee akkasii kana hin barbaachisa jechuudha. Yaadha koo bakka uffata ittiin baay'isu hin qabu. Gurdoon qamisoota bijaamota bakka bijaamota akkanaa kana hin beekamu waaqayyo bichaan isaa gargaaru jedhaati na gaggeessa ala kun bijaamaa isa furdaa akkana kana barbaachisa jechuudha. Bijaamaa furdaa akkana barbaachisa. Miti irra beeku ila bijaamaa akkana kanatu barbaachisa jechuudha. Akkana barbaachisa. Durii'ootan fudhadhe kun isaa deema. Bakka hingaa eeshi sammataan qopheessan godhee beeku kunaa taa'u lafu kaasiisin fudhanne kanaan naan dhiqqee bahe moolitti deebina daawwattoota keenya. Eeshi kanaan uffadhamma appiidhaan haalli keessi waan ta'eef jechuudha. Kanaan uffadha nan uffadhe bahe sin agarsiisa. Ciao bye hammanatti nagaatti turaa dhaabbanne daawwattoota keenya dhiqadhee bahee jira kun akka argitan dhiqqeen bahee jira. Shaaworiin manuma keessa jira. Kan keenya shaaworiin keenya manuma keessa jechuudha. Manuma golashii kana keessa jira. Asumatti dhiqqee bahee akkuma argitan kana jechuudha. Natti qorre bishaan qorraa miti garuu kan dhiqqee maashinaan danfifadhe maashina argaa jirtu. Garuu buruushiidhaan naan ilkaan kiyya dhiqadhu jechuudha. As keessa ilkaan na dhukkubu jira isa tuqee gaggabee jechuudha. Baay'een gaggabe. Dafa biifoo dhiqadhu wayi dafe. Nan gaggabe jechuudha ilkaan keessa of tuqeenii jechuudha. Kana fakkaata amma mataa koo sirreeffadheen yeroo ba'u sin agarsiisa jechuudha. Yeroo uffadhee ka'ee mul'inaan si'a meeqanatti dawwalaa jira. Dafi biifoo ko. Saamunaan achi jira. Amma bittee finneeti. Wai. Kireemiin eessa jedhama? Nooti. Argadheera. Siyaa gargaaru kadhannaa naa godhaa daawwattoota kiyya. Siyaa gargaaru jedhaati. Kadhannaa naa godhaan isiniin jedhaa. Biifoon kiyya xiqqachaadha jirti. Shankoorraan dhiqan. Nagaafattee dhiqattaa qoy. Ganaan uffata mucaasatti dhaqa jechuudha. Kana taawwasi sabooda ijoollee dhiifama. An akkamatti dhagahamaa miti hin qoorfanne garuu miilla koo. Dadhabduun egaa akkasuma gaafa dadhabanii wanti hunduu namarraa hin bareedu jechuudha. Waa miti gaa
gaafa dadhaban jechuudha. Wanti hunduu namarraa hin bareedu. Miila qal'oo. Kana fakkaata. Maaltu nama deessee kana? Gudifalla. Waan na qorqeen beekoni. Hantuutaan na ciniine moo beektu hantuunni illee mana kana hin jiru. Maaltu na ciniine? Kan armaan qopheessan godha. Akka yaada koo ana fooqee hin beeku. Anoo fooqee hin beeku beekaku. Like mnaatu qadaa wattoota kiyyaa. Achitti immoo wal agarsiifnaa maal keessa kan ture maal keessa kan dabarse sin agarsiisuu hin danda'achuudha. Kanaaf daawwattoota keenya nu faana turaa. Nagaatti turaa siniin jennaa gaannaa baanummoo sin agarsiifachuudha. Hanga sitti nagaatti turaa siniin jedhaa. Nagaan oola.